Harka fuunee akka moltan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Jalqaba irratti hangafoota oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Giddugalli seenaa hambaa fi barnoota uummata gurraacha idil addunyaa teessoo isaa Finfinnee akka taasisu murteesse. Eebba fiilmii koodee ilaalchisee ibsi miidiyaaleedhaaf guyyaa har'aa kennamee ooleera. Ministeerri galiiwwanii kanfaltoota gibiraa 4,000 ol seerota taaksii irratti leenjisee eebbisiiseera. Ministeerri ittisaa bulchitoonni sadarkaa gadi nagaa mirkaneessuu dhabuun isaanii raayyaa ittisa biyyaa hojii xiqqaadhaaf akka bobba'u dirqisiisee jedhe. Ameerikaa fi Chaayinaan hariiroo waraanaa itti fufsiisuudhaaf walii galaniiru. Hoogganaan mormituu Israa'el Netanyaa'uun akka aangoo gadhiisuuf gaafate. Kabajamtoota hordoftoota keenya gara bal'ina oduuttan darba. Giddugalli seenaa hambaa fi barnoota uummata gurraacha idil addunyaa teessoo isaa Finfinnee akka taasisu murteessuusaa ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Dubbi himaan ministeerichaa Ambaasaadder Mallas Alam ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin giddugallichi Finfinnee akka ta'u murtaa'uu dubbataniiru. Hundeeffamni giddugalichaa sadaasa 28 Finfinneetti ifoomaa jedhani kunis milkaa'ina dippiloomaasii isa guddaa ta'uu himanii jiru. Giddugalichi Itoophiyaa keessa ta'uunsaa Itoophiyaan bilisummaa uummata gurraachaaf aarsaa kafaltee fi sagalee dhageessisuun gahee ba'atteef beekamtii kennuufis jedhamee jira. Eebba fiilmii koodee ilaalchisee guyyaa har'aa ibsi miidiyaaleedhaaf kennamee oole. Fiilmii koodee dilbata fuuldura keenya jiru gaafa guyyaa 9 bara 2016 hoteela intarnaashinaal Ililliitti eebbisiifama. Koreen fiilmicha agarsiisuu ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin eebbi fiilmii koodee dilbata kan agarsiifamu ta'uu heeruun sa'aatiin agarsiisa fiilmichaa sa'a 8 irraa eegalee ta'uu isaati. Fiilmiin koodee garee koofiin jedhamuu fi aartistoota buleeyyii dandeettii ogummaa koomeediin muuxannoo dheeraa qabaniin kan hojjetame yoo ta'u waggootaaf diraamaa TV fi koomeedii garaagaraan garee beekamaniin kan qophaa'edha. Kalaqaan Entertainment qopheessaa agarsiisa fiilmii kanaa yoo ta'u eebbi fiilmii koodee dilbata agarsiifamuu irratti hunduu akka argamuuf waamicha dhiyeesseera. Fiilmii koodee eebbisiisuudhaaf gama keenyaan waan dandeenyu hundumaa xumurree jirra jechuudha. Kalaqaan Entertainment fiilmiin kun uummata bira akka ga'uu fi gama isaatiin waan danda'e gochaatidha kan jiru. Fiilmii kana bifa bareedaa ta'een akka eebbifamuu fi hawaasa bira akka ga'uu fi waan dandeenyudha gochaatii kan jirru. Asina biratti piroodiisarri fiilmii kanaa Milkeessaa Nagumaa akkasuma immoo daayirektarri Waaqoo Geetaachuu na biratti argamu. Tole galatoomaa. Egaa fiilmiin koodee eebbaaf sadarkaa kana ga'uunsaa baay'ee dhuunfaa kootti baay'ee waan na boonsuu fi na gammachiisudha. Akkasumas fiilmii seena qabeessa kana produce gochuu kootii fi carraama kan argachuu kootiyyuu baay'een boonaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gartuu wajjin hojii baay'ee hojjennee aartii keessatti yeroo dheeraa kan waliin dabarsinee garee koofin akka garee koofinittis hojii seena qabeessa kana milkeessuu keenyatti gammachuu guddaadha natti kan dhaga'amu. Baay'ee galatooma. Akkuma isaan kaasuuf yaalanii fiilmiin mata dureen isaa koodee jedhamu kuni jeneriin isaa koomeediidha. Guutummaa guutuutti jechuudha. Koomeedii ta'uusaa qofatu hin taane immoo stoorii jabaa koomeedii sana qabatee deemuu danda'u hojjechuudhaaf yaalleerra. Barreeffama isaa iskiriiptii isaa develooppii gochuurraa ka'ee tiimiidhaan irratti hojjennee bilcheessineetu gara waraabbiitti kan seenne. Kanaafiyyuu stooriin isaa baay'ee jabaataadha. Stoorii jabaataa sana immoo kan gara iskiriiniitti fidan immoo taatota jajjaboo namoota haaraas namoota kanaan dura muuxannoo qabanis walitti makne muuxannoos walii hiraa namoota haaraafis carraa kennaa akka wantichi hojii bareedaa ta'uu fi fookasii goonee hojjechaa turre jechuudha. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hawaasa lixa Oromiyaatti weerara buusaa hamaan miidhamaa jiraniif tajaajila eegumsa fayyaa atattamaa kennuudhaaf garee ogeeyyii fayyaa garas ergeera. Gabaasa maddeen garaagaraa Odaan Haftaamuu akka taanutti isiniif dhiyeessa.
Waldaan Hakiimota Oromiyaa hawaasa lixa Oromiyaatti weerara busaa hamaan miidhamaa jiruuf tajaajila eegumsa fayyaa atattamaa kennuuf garee ogeeyyii fayyaa garas erguu ibseera. Waldichi haalli godina Wallaggaa lixaa fi qellem Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jirurraa baay'ee ammaataa ta'uu himeera. Akka waldichi gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallaggaa lixaa fi qellem Wallaggaa irraa argame wabeeffachuun jedhutti ji'oota 3 darban qofa keessatti godinaalee lamaan keessatti namoonni dhibee busaan qabamuu isaanii mirkanaa'ee walduraa duubaan 156 599 fi 92,376 ta'uu ibseera. Godinaaleen lamaan kunneen naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa 60 ol kan qabatu ta'us himeera. Dhaabbileen fayyaa guutummaatti miidhaman yookaan tajaajila adda baasuu fi wallaansaa hin kennine aanaalee baay'ee keessaa argaman ilaalcha keessa galchuun waldaan Hakiimota Oromiyaa lakkoofsa yookaan kan gabaafame tatamsa'ina dhugaa weerara kanaa hin agarsiifnee fi rakkoo booddee naannolee kanneen keessatti mul'atu akka ammeessu ni amana jechuun himeera. Gabaasa afaaniin miseensota hawaasaa irraa argamu du'a baay'ee olaanaa ta'uu agarsiisa jechuunis dabalee ibseera. Baatii onkoloolessaa darbe ogeessa fayyaa waajjira fayyaa godina Wallaggaa lixaa keessaa hojjetu Addis Istaandarditti akka himetti hanga onkoloolessa 12 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti qorannoo dhukkuba busaa godinicha keessatti taasifameen waliigala namoota ooyina qaamaa agarsiisanii qorataman 222 fi 268 keessaa kan dhukkubni busaa keessatti argame 128 fi 150 yookaan dhibbentaa 57 qabxii 65 yoo ta'u isaan keessaa lubbuu namoota 45 darbuu ibseera. Akka waldaan Hakiimota Oromiyaa jedhutti dhukkubsattoonni wal'aansoo tokko malee gara manaatti ergamuu yookaan qoricha farra busaa gahaa argachuu dhabuu isaanii ibseera. Itti dabaluun kunis hanqina guutuu biyyattii mudatee fi rakkoowwan geejjibaa gara Wallaggaa sababa rakkoo nageenyaa irraa mudatuun irraa kan ka'e ta'uu hubachiiseera. Gareen deebii atattamaa waldaa Hakiimota Oromiyaa qoricha farra busaa fi meeshaalee yaalaa biroo deeggarsa maallaqaa diiyaaspooraa fi miseensota isaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaatiin bitaman qabatee godina Wallaggaa lixaa aanaa Beekii ganda Gunfii fi Kobor akkasumas godina Qellem Wallaggaa aanaa Awwaa Galaan gandoota Gabaa Roobii fi Machaaraa ga'uusaa ibseera. Waldichi rakkoolee eegumsa fayyaa weerara dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti mudate furuuf kutannoo akka qabus dubbateera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatti namoonni 774 ji'oota waxabajjii hanga fulbaanaa gidduutti dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 darbuu ibseera. Akka gabaasa Ochaatti godina Wallaggaa lixaa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan faalamuu isaanii ibseera. Akka gabaasa Ochaatti godina Wallaggaa lixaa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'a adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan faalamuu isaanii himeera. Addis Istaandardiitu gabaase. Ministeerri galiiwwanii kanfaltoota gibiraa 4,079 waajjiraalee dameesaa hundatti leenjii taaksiiwwan kallattii fi al-kallattii akkasumas bulchiinsa taaksii irratti leenjisaa ture eebbisiiseera. Ministeerichaa Aadde Aynaalam Nugusee akka jedhanitti hawaasni kanfaltoota gibiraa aadaa beekumsa bu'uura taaksii qabate taaksii isaa eeyyama isaatiin beeksisee kanfaluu akka gabbifatuuf maloota barnoota adda addaatti fayyadamuudhaan leenjiin kennamaa tureera. Leenjichi kanfaltoonni gibiraa taaksii beekanii kanfaluu gamnummaa ta'uu hubatanii akka kanfalaniif gahee olaanaa qabas jedhanii jiru. Lammiileen maalummaa taaksii qabaatanii gibira kabaja biyyaa ta'e akka kanfalaniif leenjiin itti fufiinsa qabu kan kennamu ta'uu ministeerittiin ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa bulchitoonni sadarkaa gadi nagaa mirkaneessuu dhabuun isaanii raayyaa ittisa biyyaa hojii xiqqaadhaaf akka bobba'u dirqisiisee jedhe. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaa gabaasa miseensota mana mareetiif dhiyeessaniin bulchiinsota godinaalee aanaalee fi gandoota dabalatee kutaaleen bulchiinsa sadarkaa gadii jiran sirnaan nagaa mirkaneessuu dhabuun isaanii waraanni federaalaa dhimma xixiqqaaf qe'ee fi gandoota hundaa keessatti akka bobba'u taasisaa jira jedhan. Haala nageenya yeroo ammaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee akka ibsan miseensota mana mareedhaan kan gaafataman ministeerri ittisaa rakkoon nageenyaa naannolee lamaan keessa jiru fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu fi nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Dar es Salaam keessatti adeemsifamaa kan jiru ta'us miidiyaaleen mootummaa waliin hidhata qaban dhuma torbee darbee lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti waldhabdee waraana hidhattoota WBO waliin gaggeeffamaa turuu gabaasaa turaniiru.
Oduu biyya alaatti yoon darbu immoo Ameerikaa fi Chaayinaan hariiroo waraanaa ittisuudhaaf walii galuun dhagahame. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden fi pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping Saansfoorkitti wal arguudhaan mari'atanii jiru. Marii bu'a qabeessa taasisuu isaanii ibsanii marii isaanii hordofee ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin Waashingtanii fi Beejing hariiroo waraana isaanii itti fufsiisuudhaaf walii galuun himamee jira. Hariiroo ifaa fi kallattii deebineerra kunis biyyoota niwukileera hidhatan lamaan gidduutti wal dhabdee jiru maqsuudhaaf gargaara kan jedhan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidenidha. Haa ta'uutii ammas dhimmoonni irratti waliin galamne tokko jiraachuu kaasanii pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping gama isaaniitiin Chaayinaan Ameerikaa irratti shira hin xaxxu, Ameerikaanis Chaayinaa miidhuudhaaf karoorfachuu hin qabdu jedhanii Baayideniidhaaf ergaa dabarsuu Arriitiin gabaasee jira. Hoogganaan paartii mormituu ijoo Israa'el Yaayir Laapid mootummaan waraana Hamaas irratti gaggeessaa hin jiru jechuudhaan ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu akka aangoo gadhiisuuf gaafatee jira. Laapid haaromsi mootummaa biyyaalessaa akka uumamuun barbaada jechuudhaan mootummaa paartii Netanyaahuu Likud jedhamuun hoogganuu danda'a. Garuu ministeerri muummichi aangoo akka gadhiisuun fedhaa jedheera. Erga haliilaan kololisa torba as waraanni Israa'elii fi uummanni jabina agarsiisaniiru jechuudhaan dadhabbiin kan jiru mootummaa bira haa ta'u garuu keessumaa ministeera muummichaa bira jechuudhaan miidiyaa X gubbaatti barreessee jira. Sagalee yeroon amma miti jedhu ni dhagaa guyyootii 40 eegneerra kana booda yeroon hin jiru wanti nuti amma barbaannu mootummaa nageenyaa fi diinagdee qofarratti hojjetudhas jedheera. Onkololisa torba booda akka hoogganaan paartii mormituu biraa Beeni Gaantz Laapid kaabinee waraana Israa'el hundeessitetti hin makamne. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuu irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.